warahmatullahi wabarakatuh. Yoo yaa shama harka isintoone ijoollee Oromoodhaa jirra jirtu baga jiraattan. Ijoollee hordoftoonni furmaateedha, hordoftoonni caalaadha. Kunoo mammeen alhamdulillahi lubbuu akkitti jira. Caalaan ilma shana wajjin bakka tana jira. Hin agarree jechuun jira. Furmaateen ilma shana wajjin bakka tana jirti. Hin agarree jechuun jira. Yaa abbaleeyyiin kiyyaa mee akkuma du'aa jirtaniifitti hundi keessanuu du'a uumamaa dhaabbadhaa. Furmaateen bakka kana jirti hin arginee je'eeti maameen ija gaddaatiin qalbii cabaan dubbachuu jira maameen. Maameen qalbii cabaan dubbachuu jira. Mee du'aa ija gaddaa furmaateen ilmaan sun rabbiin nagi hambahara kana dabarseetuma biijuma galanii isaanii nu haadha geessisu du'aa'ii godhaa du'aa'ii jabaadhaa du'aa'ii jabaadhaa.